inni nama gaariidha jedhee fuudhetti kenne sun immoo maal godhe? Birrii ijoollee jim godhe. Ijoolleen isa kana hin beekan. Mucaa isa sana beeku. Mucaa isa sana isaan immoo biyyaatti ilmoo isaa jalaa fuusisan. Kana faatu jira. Waan ijoolleen Oromoo wal gootu. Lammiin biraa waliin godhu. Banglaadeshiniin komishinii gaffalee hojii galaa jira. Itoophiyaawwi Afrikaa Abashii warra kanatu akka biddaatti wal nyaata biyya namaatti irree. Warra kanatu fideerree wal gata. Dhugaa jirtu sunitti maali? Keessattuu ijoolleen keenya karaa biiftuun dhufe biiftuun nama gaariidha jettee fiddee nama natti laati. Ani karaa tolasaan dhufe tolasaan nama gaariidha jettee fiddeetti kenne. Bakka bu'insa fudhate. Yoo abbichi miidiyaa irrattis baree ta'e ifiisaa barees ta'e yoo itti dhaqee nyaatame nyaatan. Ati miskiinummaa kee dura siitiin si fideera waan ta'eef nama gaariidha jettee fuutee ijoolleen hiriyoonni kennunillee karaa kee dhufna jennaan fuudhee nama shanjaa fuudhee achiitiin kottaa itti kenne. Namichi sunoo viizaan hin baane homa tokko hin goone birriin erga akkaawuntii isaarra galee siitiin ofirraa si bilooka adabadhu taa'ee jee bilookii godha. Mucaan sun har'a himimmaan saalkanii guyyaa boo'u. Miidiyaan kun ajandaa si godhata malee namni haqa baasaa jiru hin jiru. Dhugaa sinitti warri akkasii warri sin qaqqabe immoo biyyaa faamilii isaanii qabsiisadha. Risiitii baankii irratti gashitan sana qabsiisadha. Namichi sun nama gaariidha anaanuu sanna fide jedhee itti kenna. Amma fakkeenyaa fi maartiin biiftuun nama gaariidha jettee fiddee anatti laatte. Anoo birrii nama sanaa yoo nyaadde namichi sun anaan hin beeku silaa maartii beeku malee. Eenyuun qabata maartii qabata. Ijoolleen irree akkasitti hidaa namaa keessa galanii addanaatoo ofii isaanii hojii hojjetatanii himimmaan isaanii dhugaa faamiliin isaanii biyyaatti jalaa qabamee caakkaatti dararamaa meeqatu jira. Kanallee hubadhaan namatti dabarsitanii laatiin abbaan barbaade karaa barbaade ifiisaa dhufu. Yoo dandahee taaskiitiin maa ofeen seenii namaaf bakka bu'insan fudhatiina. Hojii keessan qofa hojjetadha. Poolisii Kirlaansii malee hojiin hin galamu biiftu Dubaay dhufee jira. Namichuma si fide gaafadha. Namichuma si fide gaafadha. Miileen remeeqa qabdaati daawwannaa dhufte ati. Ijoolleen keenya sitti dararaman daawwannaa miti. Maartii Diboora gaaffii kee fixattee miti gadi bu'u warra gaaffii qaban gash. Ijoolleen shamarranii biyya biraarraa as darbuu barbaaddan immoo na dubbisa. Maasii abiibtii jirtaa? Aljala ammas erge wallaa. Warri nyaatamuu barbaaddan immoo kaamtuu Dubaay ammayyuu. Kaamtuu Dubaay qofa otoo hin taane kaamtuu Siqaayi. Biiftuu poolis Kirlaansii sana immoo meeshaa baafatu fakkeenyaaf amma jalqabuma embaasii Itoophiyaa deemu immoo aanaa ofiirraa baafataniitu qalachi deemu. Ganaa biyyarraa fiddaa dayyuuse. Laa shamarran dhufuu barbaade. Ilma dhiiraa taanaan fiddeen dararii. Obboleessa keessaa haa ta'u karofticha keessaa haa ta'u achitti hojii baniifi. Inshaallah biifti. Inni asiyyuu waan nyaatu dhabe ijoolleen keenya kopsiin biyya kanatti rakasaadha. Amma garuu erga lolaa asii waan hunduu qaala'e. Sirii saamuneen fireen 4 birrii 1 birrii 2. Har'a garuu saamuneen firee 6 birrii 3 birrii 4 galeera. Dubaay na fidi. Otoo dhageessuusa dhufu akka kanaafaa jechuudha. Yaa otoo itti manee hin dhufiina ijoolleen rakkatti dararamte too jiru tokko achuma nageessisi milishaan na fudhachuuf isaa fudhatu biyyaaf loli. Dhiira jechuun dhalattee kan lafa jirtu kan biyyaaf hin taane kan jaartiisaaf hin taane ushu faayidaa dayyuusicha rakkinni biyya keessa yoo jiraatte biyya kee dhaabadhu maal nutti kaatta siyas. Milishaan na fudhachuuf jedha bas saa fudhatu biyyaaf dhaabatte isaa biyyaaf isa duuti kee ergan oolle. Wallahi waan meeqa argaa jirra bar. Milishaan gochuuf biyyuma kana keessaa na baase lubbuma kiyyaatiin asii bahe.
ta'i milishaa rakkoo tokkittiin qabu maali abbaan kiyya akaakayyuun tiyya biyyittii irratti aarsaa ta'aniiti har'aan gahan malee akka kee biyya gadhiisanii baqatanii miti ba iji dhiira ammaa kana daddahanii guddisuu manna hafuu masaayyuu wayya wallaan karufticha bara kanaa dahanii guddisuu manna yooma hafiyyuu wayya faayidaa man qabu biyya isaaf hin ta'u jaartii isaaf hin ta'u tokko tokko miskiintittiin aarsaa meeqatti taate aayidii hojjettee fi waan hunda guuttatee kan harkaa qabus jira biyya kana keessa aayidiin isaa harka isaarra jira waraqaan isaa waan hundarra jira eessa jiranno mana ijaazaa jira maratti hadduu badhee ciisa bara dhuguma hadduu badhee waraqanni baheera sila hojii aayidii dhuunfaa qabadhee deemee hojii feerroo kana baadhee hojjedha laa deeme faaxee baadhu mana ijaazaa keessaa sin hojii keessan beeka bareechee ba sini faaxeema kana isheen talle haate abaarte kontiraata irraa baddeema bakkee kana keessa bilettu kana baachuun dadhabdeen garuu miskiintittiin jaartiin waraqaatti hojjechiistee wayin obboleettii waan meeqatti taate harkaan geesse feerroo baatee hojjechuu dafqasaa buusee hojjechuu kan hin danda'u akkamitti dandeesse faatee baachuu waan meeqatu jiraaba Dubaayii jechuudha 2025 maaltu seene seetan Dubaayitti dhufee namni leencirree seenee jira hadurreen irree seentee jirti yeeyyiin irree seentee jirti leencisa kan waan argate nyaatee otoo keessisaa gubatu kolfee isa waan hunda hojjetee jiraachuu ijoolleen akkasii ni jiru yeeyyiin immoo isa kam seetan isa niitiin wayin obboleettii waraqaatti jijjiirtee ishee waraqaatti jijjiirtee haa hojjetotte innoo faatee jijjiira inni immoo faatee jijjiira ishee waraqaa jijjiirte ifii kontiraata jala teessee isatti aayidii mataa isaa baasiste haa dalagatu namaa ta'u gaafatte inni immoo dabbaa ishee kamii guddoodha ishee kamii xiqqoodha ishee kamii shurrubbaa qaba ishee kamii dhaabii qaba jaartii afuran fuudha tokkitti mayyuu bulchuu kan hin dandeenye faatu afuran fuudha mo'aadhakko dhiira akkasii kana paastaa natti fakkaattu dhiifama male paastaa natti fakkaattu yeroo akkasitti sillaalu sinin jechuudha dhiirota akkasii kana rabbi naaf haadhisu amman rabbitti kakadhe maartiin dibeetti obbolaan tiyya dhiiraa wajjin dhaladhe garaa tokko nama lama jiru biyya kana keessa lakki ishee obboleettiin kee achi jirti isheen nu gargaartiin hin jiru nabira dafqa isaanii xiphi godhatanii 12 hojjetanii of danda'u yeroo isaan biyyarraa dhufan yeroo isaan afaan hin beekne reefu dhufan ji'a tokko gatii asbeezaa nyaataa isaanii birriibba tokko waraqaa isaanii jijjiirsisee hojiitti isaan bobbaas isaan ala mana ijaazaa mana homa la maal fuu ciisuu taana ammaa abbaa kiyyaaf sangoota iyyaasiin biyya keessa ciisanii as erga dhufe maal naa ciisa abbaa kiyya maan gargaariin biyya dhugaa rabbii hoo biyya keessa ta'anii guyyuma saandee tokko yoo dallaa jaarsaaf qayyaranii achiiti hixiranii fi bareeda erga dhufe dafqasaa xiqqoo godhee dalagachuu qaba gaafa biyya keessa taa'e lakkiin dhufiin biyyi kun hin ulfaata jiru wayii jireenya qaaleemme milishaan nu fo'achuuf deeme ergatee nu fo'achuu diddeenna haa koottaa sin fudha milishaa baqattanii koottaadhee fide jiru ammoo wallahi kana rakkanna jedhanii natti himan mucaa hiriyyaa tiyyatti faa himatu yoo waa tokko rakkatan natti hin dubbatan natti himatan isa nafaana dhalate deemee mucaatti hiriyyaa tiyyaatti kana barbaanna kana sirree nuuf ta'u jiru malee natti hin dubbatu likki isaatti maka gaafa biyya taa'e jeesatu didi lammaffaa immoo warri jaarsa keessan as jiru gaafa ijoolleen hojii dhabdee ol deebitu mana ijaazaa nama 15 ta'anii walitti galanitti ergina ijoollee dhiiraa eessa ergita iddoo kaampaanii dhiironni ta'an kaampaanii shamarran hin seenne ni jira dhiironni qofa ta'an kaampaanii dhiirota achi ta'anii wayin hojiirree barbaaddatanii hojjetan bakka akkasii ergaa malee ijoollee dhiiraa biyyarraa dhuftu dhalaa dhiira bichaa miti badaan dhalaan tokko jirti waggaa 9 waggaa 10 waraqaa malee bakkee makana keessa bil jettu han ijoollee kaayyoo gachisiistus guutte
tidaariif hin taatu adaariif kan hin taane. Kanaafuu warri ijaarsa qabdan warra obboleessa qabdan mana ijaasaatti hin ergina ijoollee dhiirota gaafa isaan hojii dhabanis ta'e rakkoon isaan mudatee manatti deebi'u kaampaanii ijoollee dhiiraatti erga. Mana kiraa kaffalatanii kaampaanii dhiirota shamarran seenuu mamunuu biyya kanatti kaameeraan ishee qabee taanaan saqqalatti. Achiinuu kaampaanii dhiirotaa seenuu miti. Kaampaanii dhiirotaa fiillafiitii shamarran dhaabattee odeessite fakkeenyaaf Dubaay Jabalalii kana fa'aa jira. Waan akkasii shamarran dhiira faana bakka sana fiillafiitii dhaabattee odeessite qabamte taanaan isheef dhumate. Kanaafuu bakka kaampaaniitti ergaa malee bakka dhiirrii fi durbi wal keessa jiraatu nama 10 nama 15 ta'ee girrisaan mana keessa jiraatu ijoollee dhiiraan ergina. Kanuma sinii dhaaman. Obboleesso leencoo wallaggaa moo maal jedha? Obboleesso muyiti kaafatteen dubbattu? Kaafadde. Ayyee. Haasaan keellee baay'ee dhugaadha. Waa madiidha kana. Sagalee kee ol kaasii dubbadhu ka maali siree jalaa natti odeessaa jirta moo sila? Siree jala ukkaan softee dubbachaa? Sagalee kee ol kaasii dubbadhu. Bakka dalagaa ture mannan dhufee jiraayyuudha. Kanaaf. Ishee. Mallee akkuma kanaadha. Hojiin bareedaa moo hin argamaa si biraatiin jedheen. Inzili warri modii teraa gadi buusa. Ani hojiin bareedaan hin jiruudhe osoo sitti himu hojii bareedaa na gaafatta. Hojiinuu dhibee jira. Gadi buusi karuufticha akkasii dadhabne hojii bareedaa kan namaxxan. Habiibi ati Itoophiyaatti warra surree qumxaa gajjallaatti hidhatee deemaa ture keessa jirtaa? Ajanno jiraachuu isaa otoo hin taane. Warra isa jireenya akkasii sana bargaanfatanii qumxaa gajjallaatti hidhatanii daandiirra bargaanfatanii shamarran gabaa yoo dhaqxu karaa darbitee deemtuun qabdu wayini zambiilii harkaa fuudhu wayini warra dararan sanatu biyya kanatti irree rakkachaa jira bar. Ati isaan keessa hirtamoo isaan miti sila? Amma dubbii rakkachuuf dhiisoo otoo hin taane amma kan na kaasaa jiru rakkina miti. Firii biisaadhaan dhufee maallaqan argataa jirutu wal madaalaa hin jiru kanaafidha. Kan hin jijjiirrachuu yaade malee hojiin asii naa ta'aadha. Okay, maallaqa meeqa argatta? Birrii 2,200 firii biisaa kan mataa kootiidha. Hojichi atirra jirtu maali? Qulqullina. Bakka amma hojiin babbanamutti sanuma hojjedhu. Moo gadi baatee mana ijaazaa taa'uu deemta? Gara mana ijaasaa otoo hin taane ijaarsa daandiiwwanii fa'aa hin argamaa kan jiru simbira. Ijaarsa manaa deemta? Daandiiwwan fa'aa konistiraashinii. Okay.